kibbaa godina Arsii aanaa Muneessaa fi zoonii lixaa godina Bunnoo Baddallee aanaa Cawwaaqaatti tarkaanfii ilaalee isaa loltoota mootummaa naftanyaa bilchiginnaa PP irratti fudhateen injifannoo argachuu beeksise. Horroo Guduruu Wallaggaa aanaa Murruu fi naannoo Amaaraa keessatti ilmaan Oromoo naftanyaa lafaa dhufaa fannootiin saamamuu fi qeerraa buqqaafamaa jiraachuun dhaga'ame. Godina Arsii aanaa Jajuu keessatti waraanni mootummaa naftanyaa bilchiginnaa PP manneen qonnaan bultootaa gubanii barbadeessuun dargaggoo tokko ajjeesuu himan. Israa'el erga ji'a dabree Hizbullaa Libaanos faana waliigaltee dhukaasa dhaabuurra ga'anii yeroo jalqabaaf kibba Libaanos haleelte. Caamsaa 2026 shama harka fuune hordoftoota miidiyaa walabummaa Oromiyaa kanneen hangafoota oduutii bal'ina oduutii bangadhuma sagantaa keenyaatti naa waliin turaan afeerraa kooti. Waboon zoonii kibbaa godina Arsii aanaa Muneessaa fi zoonii lixaa godina Bunnoo Baddallee aanaa Cawwaaqaatti tarkaanfii ilaalee isaa loltoota mootummaa naftanyaa bilchiginnaa PP irratti fudhateen injifannoo argachuu beeksise. Bal'ina oduutiif jaaltuniyaan waan qindeeffatte qabdi. Gooftaan mootummaa naftanyaa bilchiginnaa PP kan ta'e fi gaachanni uummata Oromoo waboon zoonii lixaa godina Bunnoo Baddallee aanaa Cawwaaqaa ganda torbaffaa keessatti caamsaa 2026 tarkaanfii ilaalessaa humna mootummaa naftanyaa bilchiginnaa PP irratti fudhateen loltoota mootummaa haleelee du'aa fi madoo taasisuun injifannoo argachuu beeksise. Akka odeeffannoon argisiisutti waboon humnoota mootummaa naftanyaa bilchiginnaa PP irratti haleellaa cimaa geggeesseen loltoota mootummaa naftanyaa bilchiginnaa hedduu ajjeesuu fi hedduu immoo madoon adabuu ajajaan waboo bakkichaa ibseera. Dabalataanis tarkaanfii waboon fudhate kanaan tiksitoota impaayeraa irraa hidhannoo adda addaa booji'amuu himuun meeshaalee waraanaa keessaa bireenii tokko qawwee keemii 10 rasaasaa fi dokumantiiwwan garaagaraa dugda diinarraa hiikuun qabsoo bilisummaa Oromoof galii taasiseera. Haaluma wal fakkaatu waboon zoonii kibbaa Oromiyaa godina Arsii lixaa aanaa Muneessaa ganda Cobaa iddoo addaa Kottee jedhamu keessatti caamsaa 2026 tarkaanfii waraana maafiyaa mootummaa naftanyaa bilchiginnaa PP irratti fudhateen du'aa fi madoon adabee injifannoo guddaa argachuu ajajaan waboo bakkichaa ibseera. Tarkaanfii kana keessatti loltoota mootummaa 4 battalumatti ajjeefamuu isaanii fi 2 immoo madoo cimaan adabee jiraachuun mirkanaa'eera. Haaluma kanaan aanuma Muneessaa keessatti ganda Gujichaa iddoo addaa Corooraa jedhamutti caamsaa 2026 waboon haleellaa loltoota maafiyaa mootummaa naftanyaa bilchiginnaa PP irratti taasiseen hedduu du'aa fi madoon adabee odeeffannoo argachuu beeksiseera. Tarkaanfiiwwan kaampiilee waraana mootummaa naftanyaa bilchiginnaa PP irratti fudhataman kana keessatti meeshaaleen humna waraana mootummaa kanneen adda addaa dugda diinarraa hiikamuun mooraa qabsoo bilisummaa Oromoof galii taasifameera. Injifannoon uummata Oromootiif qabsoon itti fufaa Oromiyaan biyya. Horroo Guduruu Wallaggaa aanaa Murruu fi naannoo Amaaraa keessatti ilmaan Oromoo naftanyaa lafaa dhufaa fannootiin saamamuu fi qeerraa buqqaafamaa jiraachuun dhaga'ame. Bal'ina oduutiif jaalmagarsaa waan qindeeffate qaba. Godina Horroo Guduruu Wallaggaa aanaa Amuruu gandoota akka Shaakkisaa Godaa Koofii Dambii Jarman Meedii Gujaanii fi gandoota hedduu keessatti humnoonni naftanyaa lafaa dhufaa faannoo fi jedhan qonnaan bultoota Oromoo naannawa sanii hedduu saamuu fi qe'ee isaanii irraa buqqisaa jiraachuu maddeen naannichaa miidiyaa walabummaa Oromiyaatti himan. Akka odeeffannoon miidiyaa walabummaa Oromiyaa dhaqqabe ibsutti qonnaan bultoonni qe'ee fi qabeenya isaanii irraa buqqifaman yeroo ammaa kana ganda Sammoo Illaamuu jedhamutti baqatanii rakkoo hammaataa keessa jiraachuu fi qaama isaaniif birmatu dhabanii rakkoo fi gidiraa hamtuu keessummeessaa jiraachuu himaniiru. Gama biraatiin naannoo Amaaraa aanaa Buree ganda Quccii Sontomaa Caaboo keessatti jiraattonni sabaan Oromoo tahan hidhattoota naftanyaa lafaa dhufaa faannoo jedhamaniin saamichi dararaa fi doorsisni irra gahaa jiraachuu irraa kan ka'een uummanni yaaddoo cimaa keessa jiraachuu jiraattonni naannichaa ibsaniiru. Naftanyaan lafaa dhufaa faannoo Amaaraa jedhaman kunneen yeroo garaagaraatti daangaa Oromiyaa ce'uun hidhattoota mootummaa naftanyaa bilchiginnaa PP waliin ta'anii ummata saamuu ajjeesuu gubaatii manneenii dabalatee gochoota gara jabinaa garaagaraa raawwataa kan jiran ta'uunis ni beekamu. Godina Arsii aanaa Jajuu keessatti waraanni mootummaa naftanyaa bilchiginnaa PP manneen qonnaan bultootaa gubanii barbadeessuun dargaggoo tokko ajjeesuu himan. Bal'ina oduutiif jaaltuniyaan waan qindeeffatte qabdi. Godina Arsii bahaa aanaa Jajuu gandaan Goodacha iddoo Callee jedhamu keessatti caamsaa 2026 waraanni maafiyaa mootummaa naftanyaa bilchiginnaa PP manneen qonnaan bultootaa abiddaan gubanii
barbadeessuu fi qabeenya hedduu barbadeessuu jiraattonni miidiyaa walabummaa Oromiyaatti himan. Akka madda odeeffannoo miidiyaa walabummaa Oromiyaa addeessutti namoota murni maafiyaa mootummaa naftanyaa Biltsiginnaa PP manaa fi qabeenya guutuu jalaa dhabamsiise keessaa kanneen maqaan isaanii nu gahe Kaamil Bajruu Kabiir Huseen, Taajuu Bajruu Kabiir Huseenii fi Kadir Kabiir Huseen kanneen jedhaman yoo ta'an namoonni kunneen obboleewwan akka ta'anii fi guyyuma kana obboleessa isaanii kan ta'e dargaggoo Abdul Basaat Bajruu Kabiir Huseen jedhamu immoo ajjeesanii jiraachuu jiraattonni bakkichaa dabalataan miidiyaa walabummaa Oromiyaaf eeraniiru. Yeroo ammaa kanatti murni maafiyaa mootummaa naftanyaa Biltsiginnaa PP kun golee Oromiyaa mara keessatti saamicha bira darbee naasuu tokko malee ilmaan Oromoo irratti yakkoota garaagaraa raawwataa kan jiru yoo ta'u murni maafiyaa mootummaa naftanyaa Biltsiginnaa akka waan nageenyi biyyattii keessa jirutti karaa tokkoon duula filannoo jechuun hawaasa hiriira baasee aduu keessa naannessaa oolchuu fi gama kaaniin saamicha hidhaa ajjeechaa gubaatii manneenii fi hawaasa hiraarsuu hammeessee jiraachuunis ni beekama. Israa'el erga ji'a dabre Hizbullaa Libaanos faana waliigaltee dhukaasa dhaabuurra ga'anii yeroo jalqabaaf kibba Libaanos haleelte. Bal'ina oduutiif Jaalmagarsaa waan qindeeffate qaba. Israa'el erga ji'a darbe Hizbullaa Libaanos faana waliigaltee dhukaasa dhaabuurra ga'anii yeroo jalqabaaf kibba Libaanos haleelte. Trump waraanni yeroo gabaabaatti dhaabbataa yoo jedhu Iraan wixinee waliigaltee US qalbiin ilaalaa jiraachuu ibsite. Iraan mariin kamuu onnee irraa ta'uu qaba jette. Eegdonni warraaqsa Islaamummaa Iraan ammoo doorsisni yoo dhaabbate ulaan Hormuz ni banama jette. Ministeerri muummee Israa'el Biniyaam Netanyahuun Israa'el dhimma Iraan ilaalchisee yaada kennaniin Israa'el haala kamiifuu qophooftee jirti jedhe. Pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp Teheraan waliin waliigaltee irra ga'uu akka danda'an agarsiiftuuwwan akka jiran ibsuun garuu Iraan daftee sa'aatii 48 keessatti waliigaltee irra hin geessu taanaan haleellaatti akka deebi'an doorsisan. Jalqaba walga'ii mana maree nageenyaa Israa'el irratti kan dubbatan Netanyahuun humnoonni waraanaa fi nageenyaa haala uumamuu malu kamiifuu akka qophaa'an qajeelfama kennuu isaanii dubbataniiru. Netanyahuun ibsa waajjirri isaanii baaseen haala hundaaf qophaa'aa turre. Kunis qajeelfama ani humna waraanaa fi tajaajila nageenyaa keenyaaf kennedha jedhan. Doorsisni kun kan ba'e yeroo Iraan karoora waraanicha xumuruu qabxii 14 qabu Ameerikaan dhiheessite ammallee qorataa akka jirtu ibsite. Eegaa hordoftoota miidiyaa walabummaa Oromiyaa oduun ammaaf qabnu kanumaa oduu birootiin angoolitti deebinuu nagaan nuuf tura horaa bulaa deebana.